Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota eejjema kam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin irraa jiraatu jecha eejjema irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduu kana kan isinitti himu Antolchaa Huseenii oduu kenna guyyaa har'aa keessatti mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu qeerroon qabeenya lammiilee nagahaa godina Arsii fi Harargeetti barbadeesse jedheetiniin qabeenya biyyattii kuffisee biyyattiin akka hiyyummaa keessaa galtu godhe jedhee osoo qeerroo maqaa balleessaati jiru rabbiin xayyaaraa Itoophiyaa biyya Chaayinaa keessatti akka gubatu sababa godhee jira. Xayyaara Itoophiyaa Chaayinaatti gubachuu isaa akkamitti akka gubatte kan isinitti himnu ta'a. Akkasuma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan Itoophiyaa mirga lammiilee mormii dhageessifatanii akka gabaju gaafateet jira. Kun ammoo qabsoo diaasporaa Oromoo irraa bu'aa argameedha. Shamarreen Afgaanistaan hidhattoota maatii ishee ajjeesan haaloo bahuun leellifamteeti jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo hanga dhuma oduu keenyaatti nu faana yoo turtan oduuwwan kanneen kan argattan ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejjema irraa isiniif dhiyaatan akkasuma immoo wantooti haarofti haala yeroo irratti keessumayyuu qabsoo kenna jiddu galeessa godhateen bifa salphaatiin akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kenna subscribe hin godhatin YouTube channel kenna subscribe godhachuudhaan miseensa maatii kennaa ta'a. Warri karaa Facebookaatiin hordoftan page Facebook kennaan like godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Ajjeefamuu gooticha Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa booda uummanni Oromoo dallanee mormii dhageessuun isaanii yaadatama. Kanarraa kan ga'uudhaan naannoo godina Arsii fi Baaleettiin guma Haacaaluu baafuudhaaf qeerroon tarkaanfiiwwan tokko tokko qabeenya mootummaa irratti fudhachuun isaanii yaadatama. Mootummaan kan akka galteetti fayyadamuudhaan qeerroo irratti propagaandaa garaagaraa oofuudhaan qeerroo maqaa balleessaa tureetu jira. Qeerroon qaama biyya diguu, qeerroon qaama biyya shororkeessuu, qeerroon qaama qabeenya nama gubuu, qeerroon qaama hariiroo Oromoon saboota isa keessa jiraataniif qabu balleessuudha jechuudhaan warri biltsiginnaa qeerroo irratti duula guddaa gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Miidiyaaleen Habashaas duula guddaa uummata Oromoo irratti banuun isaanii yaadannoo torbaan lamaati. Uummanni Oromoo ajjeefamuu artiist Haacaaluu booda Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaafaas dabalatee Hamzaa Boranaa Arafaat ka Oromoo faa namoota hedduu dhabeet jira. Uummanni Oromoo aarii kanaan qabsoo guddaa irra jira. Biltsiginnaan qabsoo uummata Oromoo kana duuchuudhaaf akka waan qeerroon akkasuma uummanni Oromoo mootummaa kan dura dhaabbatee diinagdee biyyattii kuffisaa jiru lola garagaraa uummata Oromoo bal'aa irratti oofaa turteet jirti. Osoo biltsiginnaan qeerroon qabeenya biyyattii kuffisaa jira biyyattii hiyyummaa keessatti kuffisaa jira jettee osoo boottu xayyaarri warra biltsiginnaa kan mootummaa Itoophiyaa biyya Chaayinaatti gubateet jira. Buufata xayyaaraa Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti xayyaarri fe'umsaa daandii qilleensaa Itoophiyaa wayitaa meeshaa fe'uuf jedhu ibiddi itti qabachuun miidiyaaleen Chaayinaa fi akkasuma mootummaan Itoophiyaas ibseet jira. Hojjettoonni xayyaarichaa hundi haala gaariirratti kan argaman ta'uu daandiin qilleensaa Itoophiyaa beeksiseet jira. Garuu xayyaarri gubachuudhaan hojiin ala ta'eet jira. Xayyaarri gubatee hojiin ala ta'uudhaan Itoophiyaan qabeenya guddaa dhabuu isii beeksifteet jirti. Hojjettoonni xayyaara keessa jiran waan tokkollee miidhaan tokkos akka irra hin gahin beeksisaniit jiru. Daandiin qilleensichaa balalichi ilaalchisuun ibsa baaseen xiyyaarri fe'insichaa wayitaa meeshaa fe'ee jirutti ibiddi itti qabachuu isaa ibseet jira. Daandiin buufata xayyaara Shaangaay. Xayyaarichi Shaangaay irraa gara So'oo Poolootti meeshaa fe'ee balalii idilee taasisuuf qophiirra osoo jiruuti ibiddi itti qabatee gubate. Ka'umsi balichaa maal akka ta'e qaamni dhimmi ilaallatu qorannoo taasisaa jiraachuunis himameet jira. Du'aayin uummata Oromootii fi qabsoon uummata Oromoo kallattii garaagaraatiin mootummaa Itoophiyaa irratti godhuun bu'aa buusaati jirti. Du'aayin hawwata Oromoo akkasuma uummata Oromoo miidhamaa lafa bu'aa hin jirtu. Abbootiin amantaa du'aayin isaan godhanis lafa bu'aa hin jiru.
mootummaan kun kallattii garagaraatiin dadhabaa jira. Kallattii garagaraatiin rakkotu itti deemaa jira. Ummati Oromoo dhugaa qabuuf waan falmateef Rabbis isa gargaaraa jira. Kanaaf ummati Oromoo wal balleessuu dhiisee siyaasaan ilaalcha siyaasaatiin wal jibbuu dhiisee hoggansa siyaasaa yookaan deeggaraan qaama tokko qaama akka isa balleessuu dhiisee mootummaa irratti yookaan xiyyeeffatu taate milkiin ummata Oromoo fagoo miti jechuudhaan hayyoonni Oromoo gorsaniiti jiru. Balaan kun kan isaan dhaqqabee warri mootummaa Itoophiyaa baay'ee rifatan. Keessumaayyuu muummichi ministeera Itoophiyaa akka malee akka rifatee dubbatamaa jira. Osoo balaa kanaan baay'ee yaaddahaa jiranii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN'n mootummaan Itoophiyaa mirga lammiilee mormii dhageessifatanii akka kabajuu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessonni dameen mirgoota namooma mootummaan Itoophiyaa lammiilee karaa nagaatiin mormii akka dhageessaniif mirga isaanii akka kabajuuf waamicha dhiyeessaniiti jiru. Tajaajila intarneetii Wi-Fi broadbandii hanga ta'e deebisee mootummaan Itoophiyaa baneefis beekamtii kennaniiti jiru. Mirga intarneetii argachuu mirga karaa nagaatiin walgahii waliin walitti kan dhiyaatudha jedhan UN'tti riippoortarri Adam Clement Nyaletos Vaol. Kana duras gaafanneerra ammas irra deebiin mootummaan akka tajaajila intarneetii hin cufne ni gaafanna jedhan. Walgahiin kaawunsii mirgoota namummaa 44ffaan kan adoolessa 20 bara 2020 dabalatee adoolessa bara 2020 dabalatee ani waamicha keenya haaromsuun mootummaa tajaajilawwan intarneetii mobaayilaa daataa akka deebisuuf nan gaafadha jedhe. Ajjecha weellisaa qabsaa'aa mirgoota namummaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 raawwatameen booda mormii ummata uumameen walqabatee mootummaan intarneetii cufeet jira. Ammas guyyoota 15 booda adoolessa 15 mootummaan tajaajila muraasa deebiseet jira. Adda-cituun intarneetii ammoo tarkaanfii mormii dhaabuu fudhatameen baay'ina lakkoofsa namoota ajjeefamanii miidhamanii adda baasuuf rakkisaa taasiseet jira jedhu qondaaltonni. Bakka intarneetiin hin jirretti hokkaricha walqabatee haalli ture maal akka ta'e fakkaatu murteessuun baay'ee rakkisaadhas jedhan. Hangaa'onni maal akka uumame murteessuuf qorannoon iftoomina qabuu fi cimaa ta'e naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti taasisuun murteessaadhas jedhee jira. Ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Kana malees kanneen ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatanis itti gaafatamaa ta'uu qabaatus jedheeti jira. Ajjechaa Haacaaluutti walqabatee mormiin biyyattii guututti babal'ateeti jira. Ibsi UN kun gabaasaa kan mootummaati jedheen namoota 166 ajjeefamaniiru jedhuun illee namoonni ajjeefaman 239 ni ta'a jedhameeti jira. UN'n ragaa poolisii irraa argame eeruun akka ibsetti gaggeessitoota paartilee siyaasaa dabalatee namoonni 7,000 ol ta'an hidhamaniiru. Dhugaan lafa jiru ifa ta'uu baatullee garuu baay'inni namoota hidhamanii baay'ee yaachisaadha jedhaniiru ogeessonni mirga namoomaa UN kunneen. Humnooti nageenya uummata mirgoota namoomaa hawaasa dimokiraasii keessatti ijaaramaa jiru tokkotti to'achuun mirga mormitoota eeguudhaan leenji'uuf hundeeffamuu qabaatu jedhu ibsi kun. Haala akkasii sanatuun caala ce'umsa dimokiraasii biyyattii cimsuun haala ajjechaa fi miidhaa dhiheenya kana agarree ittisuu danda'as jedhetti jira. Kanaafuu aangaa'ota Itoophiyaa akka mirga lammiilee karaa nagaatiin walgahuu kabajaniif mormiin wayitii gaggeeffamutti tarkaanfiin humna fudhachuurraa akka of qusatanitti waamicha taasifnaas jedheeti jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana yakka mirga dhala namaa sarbuu uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Uummati Oromoos biyya keessaaf biyya alaatiin qabsoo itti jira. Qabsoon uummanni Oromoo biyya alaa jiraatu taasisee bu'aa akka amma isiniif gabaafnee kana buusaati jira. UN'n mootummaa Itoophiyaa irratti akka mirga lammiilee kallattii nagahaatiin karaa nagahaatiin mirga isaanii akka gaafatanii fi gaafii isaanii akka dhiyeeffatan kabajuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Dr. Abiyyiin gaafateeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa oduun gama qabsoo keenyaatiin jiru kana fakkaata. Oduu gama biyya alaatti yookaan isin dabarsu taate shamarreen Afgaanistaan hidhattoota maatii ishee ajjeesan
haloo bahuun leellifamte. Shamarreen Afgaanistaan torban darbee hidhattoota Taalibaan maatii ishee ajjeesan ofirraa loluun ajjeesutti miidiyaa hawaasummaa irratti gootummaan leellifamte. Shamarreen kun qawwee kilaashii kan maatii ishee fudhachuun hidhattoota lama ajjeeftee kan hedduu madeessuu ishee aangaa'onni bulchiinsa gooroo dubbatanii jiru. Taalibaanonni gara mana isaanii kan deeman abbaa shamarree kanaa deeggaraa mootummaa waan ta'eef jedhu. Suuraan shamarree kanaa qawwee qabattee jirtu yeroo agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti hedduminaan qoodamaa tureeti jira. Boodarra hidhattoonni dabalataa gara mana jireenya isaanii ganda Giriwaa keessa jirutti deebi'anis jiraattonni gandichaa fi hidhattoota mootummaan haleelamanii baqataniiti jiru. Aangaa'onni akka jedhanitti shamarreen gannaa 14 fi 16 gidduu taatu obboleessi ishee quxisu nageenya isaaniif bakka biraatti geeffamaniiti jiru. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasummaa shamarree kana faarsaa jiru. Jabina ishee nan dinqisiifadha jechuun Najiib Rahmii Feesbuukaa gubbatti barreessu AFP'n gabaaseeti jira. Maatii kee bakka buufachuu akka hin dandeenye beekna garuu haloo ba'uun nagaa amma tokko siif kenna jechuun Muhammad Saalaa Feesbuukaa gubbatti maxxanseeti jira. Akka gabaasaa biyyattiitti bulchiinsa goor bulchitoota lixa Afgaanistaan hiyyummaan beekamtuun kan haleellaan dubartoota irra ga'u guddaa itti ta'edha. Taalibaan gurraan dhala kaleessaa USA waliigaltee nagaa mallatteessus miseensi isaa hedduu garuu mootummaa Afgaaniif heeraa amma jiru fonqolchuu fedhu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon biyya keessaa fi addunyaalessaa ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan ga'uutti deemnutti turtii gaarii isiniif haa taatu.